Kuno eebbifamte kuno warra guyyaa kan kee tahe eebbifamte kuno namni siif wal gahe kan hiriyaas tahe alii ollaas tahe xiqqaa fi guddaanis eebbasitti. Warahmatullahi wabarakatuhu. Ejen har'as walitti deebineetiin jirra jirtu ishee maarkafuun akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifaafoo. Har'as akkuma beekamu samoona kana viidiyoo babbareedduu gosa namaaf fayyadnee yaadamee hedduu dalagaa jirra. Namoonni hordofoo fi namoonni waa barachuudhaaf kaayyoo hedduu fi hordofuuf kaayyoo hedduu qabu waa irraa barate jennee abdii qabna. Har'a moo keessummaa asitti argaa jirtan kana duraanis beektan har'a moo dhaamsa ajaa'ibaa wayiitii fi maal akka tahame ka walii ilaallu taha. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan jalqaba irratti subscribe gochuu akkan irraanfanne jechuu barbaanna. Subscribe godhaatii, like godhaatii, share godhaatii waliin gahaa isiniin jenna. Keessummaan keenya dhufanii nu biratti argamaa jiranii keessummaa keenya har'a gaafanii gaafachuu barbaade akkaataa qaraatii irraa akkaataa quraanaa irraa namni tokko qara'uudhaa fi maal akkam tahuu danda'u qaba obsa barbaachisu maali nasiyaan inni fudhatuu qabu maali gaheen isarraa eegamu maali waan jedhamu yeroo qaraatu keessatti mudannoon yookiin immoo rakkoon garagaraa kan qunnamuu danda'e maali fi akkasuma hoo nasiyaan namni gurguddaan ustaazonni gurguddaan siidhamaa turan irratti si jajjabeessanii akka ati hamma qaraate kana galma kana gahuu dandeettu fakkeenyaaf quraana hafasiitiin jira haafizaa rabbiiti jechuudha. Hamma rabbi laaffisee immoo kitaaballee qara'eetiin jira. Kanaafuu hamma tokko beekumsa waa hedduutiin kan guutame jechuudha. Haga nu yaannutti jechuudha inshaallah. Kanaaf mee hamma barate kana keessatti mudannoon si mudataa ture maali kan jedhu irraa isin gaafachuu barbaanneeti. Suni maaliif jennaani ilmi guddaa waan addaa wayii qabaatetti miti ilmi xiqqoo jirtu kallattii kanaa walii dabarsuudhaaf yeroo ammaa kana keessatti namni kitaaba dubbisee waa hubaturra kitaaba fuula lama sadii quraana fuula lama sadii qara'urra waan tokko dubbisee fuula lama sadii qara'urra fakkeenyaaf tiiktookii yuutuubii sa'aatii lama sadii ilaaluutu itti laafaa jechuudha. Kanaaf osoo olii gad oofu yoo akka tasaa gorsi kun nama fayyade jechuudhaaf waan filaanii fayyade jennee yaadne isiniif dhiyeessuudhaaf keessummaan keenya jalqaba irratti akka dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Ayyee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jecha. Ayyee baga nagaan nu eedanii isinuu galatooma ani baay'ee akka kiyyatti baay'ee of tuffadha maaliif waan dhalaqee yuufinsahu isin tarbiina godhuuf asirranna yaamtanii ayyee haa ta'u garuu mootuwanillee waa'ee qaraatii keessatti mudannoo na mudatee fi akkasuma waan sila tahe guutuu waan sila akkasuma qaraatiin irratti obsa barbaachisu guutuu waan beeku miti asmarallee biinaa kana baay'ee keessan illee turre haa ta'u garuu mootu haguma turan keessatti osoo guyyaa lamallee manaa baasanii guyyaa lama keessatti illee mudannoon hin dhabamu beektu. Mudannoon hin dhabamu. Rakkoolee hin dhabamu waa barachuullee hin dhabamu. Haguma turan keessaa mudannoo walii kennuu immoo baay'ee barbaachisaadha. Ayyee sirriidha inshaallah ayyee ka mudannoon sirriitti na mudate waa'ee qaraatii keessatti waa'ee quraanaaf qofa. Quraana irratti jechuudha. Quraana irratti. Isee markaza jiru san waa hedduu dhandhamnee waa hedduu mudannee. Yeroo markaza quraana haffastan jechuudha. Yeroo quraana haffazan san. Ayya. Mudannoo inuma jira. Mudannoo yoo jennu mudannoo baay'ee. Sirri. Yeroo ammaa kana keessatti namni mana ofiitii yoo gabbahee tokkoffaa sabrii guddaa isa barbaachisa. Waa hedduun miidhama. Beela jira, beekuu jira, daara jira, akkasuma waa wacii dhabutu jira, akkasuma dhibee jira. Waa hedduu jira waan lakkoofsan qabne. Hedduu isaa beekuu dandeette jedhee. Sirri. Yaada. Maa akkuma beekamu yeroo hedduu jama'aan mandararra socho'uudhaan biyya garaagaraa keessa deemanii ilmi kana hedduun ulamaa'idha hedduun nama baratu manatti baratee hin beeku alatti barata. Rakkinni garaagaraa mudatuun isaanii mala. Akkasii inshaallah gaggabaabsaatii nuuf beekan. Ayyee kan inshaallah waa'ee quraanaa irraa yoo siif haasahee awwala wayita dhayidhu beeyta nama 105 seenne markaza. Markaza hibziidhaa nama 105 seente. Nama 105 seenne. Maashaallah. Nama 105 kana keessa wayita yaanu nama 65 yaanu. Nama 105 keessa nama 65 xumurtan jechuudha. Nama 65 bichaan xumur. Kun jedhu kanatti keessa yaa'ee dhumate. Ayyee akkas. Gaafa awwala dhayidhee beeyta sheeka fuuldura teennu shayni maal nuun jedhan. Homaadhi isaa kun galaanni ammaa tara har'umaaf nu rakkisa malee galaanni ammaa tara homaadhi isaa. Sibiiruu san shayni maa akkas jedhanii akkamitti irra sila akkamitti irra jedhaa ture. Anu achi deebi'ee mudannoo hedduu na mudatee na dhukkubeellee. Achuma keessattuu waa'ee akkas agajii 4-5 guutuu walitti qabee na dhukkubee akkasuma obsee. Alhamdulillah yaa ta'u garuu mootu akkasumatti findhee yaanee nama 65 isaa waliin shayni kenna yeroo samaan nuun jedhan nasihaa hedduu isaan bakka nama ajaa'ibaa wayiiti
nasihaa hedduu nu dhamaa tura nasihaa hedduu nasihaa ma isaanii tanaan qalbii teenya gadi qabne gaafa kaan qalbiin karaa baharaa jettu gaafa kaan galuu jettu gaafa kaan namni qur'aan hafadee fi namni qur'aan hin hafazin tokkoo miti namni qur'aan hafadee jechuun qur'aanuma rabbitti lafa rabee ma'asiyaata kaanii dalaguu hin danda'u namni qur'aan hafadee jechuun nama kaaniin garagara ma'asiyaan isallee garagara qur'aanuma kanaa tiisee danda'a halkan ittiin dhaabbadhee danda'a akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhanii fi akka rabbi jedhutti ittiin dhaabbadhee danda'a namni waa beekuu fi namni waa beekne maashaan isallee asumaanuu garaagarummaa qaba jechuudha garaagarummaa qaba sa ka jedhu kun hedduu yaanni nama hedduu keessa nama hedduun jira gizeessan mataa keessa nu faca'ee bakka hedduu hin deemna jennee akkasumatti rabbi sabrii nuu kennee irraan nu eegee alhamdulillahi rabbil aalamiin kanuma ta'uu wajjin immoo achi booda yeroo quraana haffastanii waggaa lama kana xumurtanitti bifa eebbatiin goolabdamoo akkami bifa eebbatiin goolamne san dura osoo eebban gahin duratti isheen kennu maal nuun jedhanii nu gorsaa turan nasihaa qur'aanni kun akkuma beekamu waa hedduun ulfaata tokkoffaa ati qur'aana hin haffaza yoo jette akkuma inni daandii beekumsaa ta'uu waliin sabrii guddaa sirra jiraata maaliif tokkoffaa muraajaa waan jedhamu jira darsi waan bira taran qara'u saa waan bira taran qara'u tartiiba ayataa qara'u akkasuma qur'aanni kunillee meeshaa qaba akkuma farti meeshaa qaba qur'aanni illee meeshaa qaba qur'aana kana ulaagaalee isaa waliin huduuda isaa waliin maqaa isaa beeytee taariifa isaa beeytee akkasuma waan silaa qur'aana kanaaf barbaachisu isa beeytee akkasitti yaaddoo hedduu qaba yeroo san sheeni kenna waan nuun jedha turan man sabara ghafara nuun jedhan man sabara ghafara namni obse hin injifata obsaa nuun jedha turan man jadda wajada nuun jedhan namni jabaate hin argata waan yaadu san obsaa nuun jedha turan yoo jabaatan waa yaadan bira gahanii jechuudha yoo jabaatan waa yaadan bira yoo jabaatan injifatanii jechuudha akkasuma mootu kullu'aatiin qariib nuun jedhan cufti waan ay deemaa jiru akkasuma isin fuuldura jiru kaluudha obsa amma itti geettani nuun jedhaa turan waan bira taran malee waan itti deeman hundaayyuu hin dhaqqabanii jechuudha waan bira taran malee hundaayyuu waan ay deemaa jiru kaluudha hin dhaqqabdanii obsa nuun jedhaa turan laakiin garuu akkasumatti obsinee alhamdulillah yoo somaanu dhukkubu akkasumatti obsinee yaa turre seenaan kana fakkaataa jechuudha seenaan dhumatu jechuun seenaan leemiti haa ta'u garuu uummati koo waan nuti tuqqe ibse malee mudannoon guddaa hin golobne akkam ture eebbichi ajaa'iba ture garuu ittiin asuma ammoo bakki tafasalee kunoo eebbifamtee kunoo har'a guyyaa kan kee ta'e eebbifamtee kunoo namni siif wal gaahee kan hiriyaas ta'e alii ollaas ta'e xiqqaa fi guddaanis eebbasitti too'e xiqqaa fi guddaanis eebbasitti baale eebbichi mootu angaruu mootu guyyaa eebbaa sanii takka guyyaa dhufulleef waan gammachuu akkasii argu natti hin fakkaatu akkasuma mootu ka dabarsillee waan takka gammachuu akkasii dabarsillee waan dhufullee waan argullee natti hin fakkaanne gammachuu guddaa wayitu natti dhagaame gammachuu daangaa hin qabne gammachuu lakkoofsa hin qabne natti dhagaame guyyaa san jechuudha. Viidiyoo bareedaa waraabamaa ture jechuudha guyyaa sana. Viidiyoo bareedaa waraabamaa ture. Mee sanirraa uumamee qur'aana waan qadhaatanirraa ayata waa'ee mu'mintootaa dubbatu suuraa gabaabduu fuuluma qixxee jechuudha. Mee nu qoraa hawaasni keenya kun isaan dhageeffatu silaa hafizaa mee waan qadhaatanirraa inshaallah sagalee keessanii isin dhageeffatu barbaanna. kan inshaallah rabbi haa laafisu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.